Intiraans irratti yeroo baay'ee qabxii barattoota keenyaa kan gadi buusu gosa barnootaa lamadha. Isaanis immoo aptituudii fi ingiliffadha jechuudha. Kunis immoo barataan hundumtuu aptituudii yookaan ingiliffatti miidhamuun akka waan sirrii ta'etti ilaaluudhaan walitti daddabarsaa qophii aptituudii fi ingiliffaa taasisu nu dhiisuudhaan qabxiin keenyatti miidhamaa tureera jechuudha. Kanaafiyyuu har'a furmaata tokko isiniif qabadhee dhufeetiin jira. Amma dhumaatti na wajjiniin ta'a. Jalqaba irratti intiraansii keenya irratti aptituudii fi ingiliffa irratti milkaa'uudhaaf wanti nuti gochuu qabnu ilaalcha gosa barnootaa kana lachaniif qabnu sirreessuudha jechuudha. Kana jechuun barattoonni yeroo baay'ee aptituudii yookaan ingiliffi dubbifamuu kan hin barbaanne fi beekumsa waliigalaa qofaan akkasumatti kan deebisan jedhanii waan yaadaniif qormaata irratti chaalenjii isaan godha yookaan immoo isaan rakkisaa jechuudha. Kanaafiyyuu wanti nuti gochuu qabnu ni jalqabaa aptituudii fi ingiliffi akkuma gosa kaanitti saabjektii yookaan gosa barnootaa dubbisa barbaadan ta'uu isaanii hubachuu. Kunis immoo wanti dhaabbatan yookaan immoo kitaabni ispeesifik goonee dubbisnu yoo nu rakkiseyyuu dirqama garuu gosa barnootaa dubbisa barbaadan ta'uu hubachuun murteessaadha jechuudha. Inni lammaffaan immoo qormaatota waggoota darbanii hojjechuudha. Ati intiraansii bara kana fudhatta yoo taate yoo xiqqaate qormaata si duraa kan bara sadii hojjechuun dirqama keedha jechuudha. Qabxii gaariin fida jettee kan yaaddu yoo ta'e qormaata waggaa sadii fi isaa olii hojjechuun baay'ee sirraa eegama jechuudha. Kana jechuun yeroo baay'ee intiraansiin gaaffii wal fakkaataa deebi'ee fida yookiin lakkoofsa jijjiiraa kallattiidhaanis immoo gaaffii dhumti ba'ee deebi'ee dhufuu danda'a jechuudha. Kanaafiyyuu gaaffii garaagaraa hojjechuun qormaatota bara darban aptituudis ta'e ingiliffa hojjechuun baay'ee murteessaadha jechuudha. Kana jechuun gaaffii irraa argachuudhaaf osoo hin taane akkaataatti qormaanni ba'ullee si hubachiisaa jechuudha. Kanaafiyyuu qormaatota bara darbanii dubbisuun qormaata qofaaf of qopheessuu osoo hin taane akkaataatti intiraansiin ba'ullee si hubachiisaa jechuudha. Kanaafiyyuu qormaatota waggoota darbanii keessa deddeebi'ee dubbisuu qabdaa jechuudha. Inni sadaffaan immoo wantoota isinitti ulfaate yookaan immoo wantoota chaalenjii san godhuu irratti xiyyeeffannaa gochuu qabdu jechuudha. Gaaffii erga dubbistee yookaan immoo dubbisa garaagaraa erga dubbistee booda wantoota sitti ulfaatan irratti xiyyeeffannaa godhiisin jechuun barbaada. Kana jechuun wantoonni sirriitti siif galan yoo jiraate irra deddeebitee saatii kee guburraa wantoota siif hin gallee fi wantoota chaalenjii si godhan kallattii garaagaraatiin dubbistee wantichaaf qophaa'uu qabda jechuudha. Yeroo baay'ee wanta nuti salphate dubbisuun akka nuti tolu beekamaadha. Garuu immoo intiraansiidhaaf sirriitti qophaa'uu yoo feete wantoota chaalenjii si godhan irratti xiyyeeffannaa gochuu qabdaan sin jedha. Keessattuu maatisii aptituudii fa'aa wantoota chaalenjii si godhan irratti baay'ee xiyyeeffachuu qabda jechuudha. Inni arfaffaan barattoonni qaxaleen tokko tokko qofti itti fayyadaman tooftaa gabaabaa yookaan immoo isaa afaan ingiliffaatiin short trick jennu fayyadamudha jechuudha. Yeroo baay'ee kun maatisii aptituudii irratti sin fayyadaa jechuudha. Kana jechuun kallattiidhaan foormulaa dheeraa fayyadamuu irra foormulaa gabaabaa qabatamaa ta'e kan deebisiniif kennuu danda'u fayyadamuu qabdu jechuudha. Aptituudii maatisii keessatti yeroo baay'ee kan sin mudatu foormulaa dheeraadhaan kan feddan hin jira. Akkasumas immoo foormulaa gabaabaadhaan kallattii garaagaraatiin kan argattan hin jira jechuudha. Kanaafiyyuu short trick yookaan immoo foormulaa gabaabaa deebii gaarii isinii fiduu danda'uu fi yeroo keessan isinii qusachuu danda'u fayyadamuu qabdu jechuudha. Inni kan biraa immoo kitaaban recommend isin godhu kitaaban ani dubbisaa ture aptituudhaaf extreme aptituudii baay'ee intiraansiidhaaf dhugaa dubbachuudhaaf baay'ee isin qopheessa jechuudha. Aptituudii osoo dubbisin akkasumatti qormaatatti deemurra extreme aptituudii yoo dubbistan baay'ee gaariidha jechuudha. San hundas xumuruu isaa osoo hin taane keessaa gaaffii erga gaaffii dubbistanii yookaan immoo gaaffii hojjettanii gaaffii kitaabicha wal qabatu dubbisaa yoo deemtan isin fayyada. Inni kan biraa immoo yeroo gaaffii irra geessan akkaataatti gaaffii hojjettanidha jechuudha. Gara aptituudii yoo dhufne aptituudii kan gochuu qabdan barataan maatisii sirriitti dandeessu dursitee maatisii hojjechuu qabda. Inni ingiliffa sirriitti dandeessu immoo dursitee ingiliffa hojjechuu qabda jechuudha. Maatisiin sitti ulfaate yoo ta'e dursitee ingiliffa hojjettee isa salphaatti darbuu siif fayyaa jechuudha. Kanaafiyyuu waan ulfaatatti saatii keessan guburraa waan salphaa maatisii yookiin ingiliffa keessaa filattanii tokkotti immoo booda darbuu qabdu jechuudha. Gara ingiliffaatti yoo dabarre immoo yeroo baay'ee kan nutti ulfaatu paraagiraafidha jechuudha. Paraagiraafii dhumarra hojjechuu qabdu jechuudha. Tooftaa kanatti fayyadamaa waan hin tureefidha jechuudhaanis. Ispeeshaalii giraamariin faan iddootti isaa salphatu hin jiru. Qabatamaadhaan kan beektu dursitee hojjettee isa ulfaataa dhumarra hojjechuu dandeessaa jechuudha. Kuni maaliif si fayyadaa? Tokko konfiidensii qabaachaa akka deemtuuf si fayyadaa. Akkasumas immoo yeroo kee qusachaa akka deemtuuf si fayyada jechuudha. Gaaffiin jalqaba ulfaatan wayii sitti dhufa taanaan yeroo sanitti dhiphachaa deemuu dandeessaa jechuudha. Kanaafiyyuu gaaffii salphoo ta'an jalqabarraa hojjechaa deemuu qabdu jechuudha. Inni kan biraa immoo kitaaban recommendation godhu kitaaban itti fayyadamaa ture ingiliffaaf advanced book 1 fi book 2 baay'ee sin fayyada jechuudha. Haala kanaan dubbisnaan aptituudii fi intiraansii amma yaaddanii ol qabxii gaarii ta'e galmeessisuu dandeessu jechuudha.
chaanalii kana immoo subscribe gochuudhaan like gochuudhaan akkasumas immoo barattoota intiraansii fudhachuudhaaf deeman kan beektaniif share godhaa. Asumaan immoo barattoonni yuunivarsiitii Finfinnee dhufuu feetan waan yuunivarsiitichaa keessa jiru waan tokko baruu yoo barbaadan koomentii jalatti barreessaa. Amma dhumaatti waan dhaggeeffataniif galatoomaa. Viidiyoo kan biraatiin haga walitti deebinutti nagaan naaf ta'a.